Oromoo WBO waliin marsaa lammaffaa eegaluuf fedhii qabaatus muddamni hamaan jidduu paartii Biltsiginnaatti dhalachuun saaxilamee haalduree waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dhiyeesse ministeerri muummee Abiyyi Ahmad fudhachuu qabna jechuudhaan qondaalota olaanoo waliin marii jalqabuunsaa yoo himamu, haaldureen WBO'n dhiyeessee ture Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa paartiilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise ijaaruudhaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hunduu hiikamu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n osoo hidhannoo hin hiikkatin daangaa Oromiyaa tiksuu isa jedhuuf balbala banuufii qabna. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jaanis Oromiyaa irratti paartiin Biltsiginnaa diigamuuf deemaa gaafas banne jechuudhaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa faan didanii jiraachuun saaxilamee jira. Muummee Abiyyi gaafii fi haalduree WBO keessatti gaafii paartiilee siyaasaa Oromoo hunda deebisuun diina xiqqeeffachuudhaan fira qabsoo baay'ifachuu isa jedhuun ammoo paartiilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee hunduma isaaniitu mootummaa federaalaa irratti osoo hin taane Oromiyaa irratti paartii isaanii Biltsiginnaa kan makate mootummaan ce'umsaa haa dhaabbatu. Gaafas Oromoo fi Oromiyaanis nagaa argatu. Nutis ummata Oromoo waliin taane diina keessoo hin qabaannu kan alaa malee. Gaafas ammoo teessumni masaraa mootummaa fira malee diina xiqqeeffachaa deema. Oromiyaa irratti paartiilee Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo WBO hidhannoodhaan nu lolaa jiruuf balbala bannee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa gara federaalaatti fiduu qabna isaa Abiyyi Ahmad jedhan Shimallis Abdiisaa, Fiqaaduu Tasammaa, Awwaluu Abdii fi Addisuu Araggaa faan ammoo waajjira ministeera muummeetti mariin osoo gaggeeffamaa jiru walga'icha dhiitanii bahuudhaaf yaalanis xumura irratti walii galtee tokkorras osoo hin geenye adda bahuu isaanii qondaalli mootummaa olaanaan tokko dhimma kana itti dhiyeenyaan ordofaa turan odeessa kana nuun gahanii jiru. Keessa beektonni akka himanitti mootummaan lola gaggeessaa jiruun hin injifadhatti humna danuu dhabaa jira. WBO injifachuu akka hin dandeenyes waan hubate fakkaata. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n dabaluun ammoo rakkoo siyaasaa Oromiyaa keessatti hammaachuusaa mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa lakkuma ajjeechaadhaa fi saamicha ammeessuun WBO'n humna guddaa ofitti makaa jira jedhan kan mootummaarraa baqate iddoon simannaasaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo WBO taatee jirti. Kuni ammoo haala jiru ammeessuu alatti waraana guddaa meeshaalee gurguddoo waliin Oromiyaatti bobbaasuun furmaata fidu tokkollees hin qabaanne. Muummee Abiyyi Ahmad lola ulfaataa waggaa 4 WBO waliin godhe booda ammoo waan hubate fakkaata. Haalduree WBO'n dhiyeesse fudhachuun mootummaa federaalaatiif dirqama tahaa jira. Gaafa haalduree WBO kana mootummaan federaalaa qeebalutti ammoo paartii isaanii Biltsiginnaa carraan bakka lamatti fottoqoo mudachuu mala jechuudhaan xiinxaltoonnis himu. Lolli WBO waliin gaggeeffamaa jiru lola akka naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti yeroo gabaabduu keessatti xumura argatu miti. Lolli naannoo Tigraayitti waggaa 2 gaggeeffamee dhumaatii hamtuudhaa fi mancaatii guddoo geessisuun booda dhaabbatee waliigaltee mallattaa'ee gara hojii nagaa buusuuttis galamee hojjetamaa jira. Lolli naannoo Amaaraattis torbeedhaaf adeemaa tures humnoota mootummaatiin ammoo hidhattoonni milishaa fannoo caphanii magaalaa keessa baafamanii jiru. Kunis ammoo xumura argatee jira jechuu miti. Lolli TPLF fi fannoon gaggeessan kaaba Itoophiyaa gara qarqara biyyattiitti ture. Kan waraana bilisummaa Oromoo WBO'n gaggeeffamaa jiru ammoo jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jira. Akkasumas naannoo guddicha biyyaa ta'ee fi ummata biyyattii guddaa fi hangafa keessatti gaggeeffama waan jiruuf gaafii qaamni hidhannoodhaan lolaa jiru dhiyeesseef karaa sirrii ta'e qofaan ammoo deebisaa yoo laatame qofa waraanichi xumuramuu danda'a kan jaan xiinxaltoonni. San ta'uu baannaan Itoophiyaan ammoo maraan martoo waraanaa dhuma hin qabne keessatti kufuu qofa jedhan carraan isiin qabdu yoo himan xiinxaltoonni. Bulchiinsi yeroo Tigraay tarkaanfii seera kabachiisu mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsuudhaan lola naannoo Amaaraa keessatti hirmaannaa kan hin qabne ta'uu addeessee jira. Bulchiinsi naannichaa Geetaachoo Raddaan durfamu ibsa baaseen duula seera kabachiisu mootummaan federaalaa garee hidhatanii lolaan kan waliigaltee Piriitooriyaa danquu danda'an irratti adeemsisu kamiyyuu kan deeggaran ta'uu ibsuun himata humnoonni Tigraay
Tigraay waraanicha hirmaataniiran jedhu ammoo dogongoraa fi maqa balleessiidha jechuudhaan aalee jira. Humnoonni oduu akkasii kaasan raayyaa ittisa biyyattiitiin ammoo waan mo'atamaniif uummata Tigraayitti sababeeffachuudhaaf jedhee jira. Ibsi mootummaa coomsaa naannoo Tigraay kan Geetaachoo Raddaatiin durfamurraa laatame kun mootummaan federaalaa tarkaanfii humnoota kanarratti fudhachaa jiruuf deeggarsa addaa Tigraay irraa istee paartii biraa irraa barbaada jedhee mootummaan naannoo isaanii kan hin amanne ta'u Geetaachoo Raddaa himuudhaan duula humnoota gara jabeeyyiidhaa fi michoota isaanii kanneen waliigaltee Piriitooriyaa danquudhaaf yaalii ijibbaataa taasisaa jiran fashaleessuudhaaf mootummaa federaalaa kan deeggaran ta'us ibsee jira. Gaaffiilee fudhatama hin qabne humnoonni naannoo Amaaraa kaasan hiikuudhaaf tattaaffii mootummaan federaalaa gochaa ture gargaaraa akka ture hubachiisanii jiru. Akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa guutumatti hojiirra akka oolu ni hojjanna jedhanii jiru. Fedhiin uummata Tigraay ammas rakkoolee jiran karaa nagaan hiikuudhaa fi kutannoo kan qaban ta'uu eeranii jiru. Ibsichi kun qaamoleen kunneen gareen kunneenii fi michoonni isaanii waliigaltee Piriitooriyaa fashaleessuudhaaf hojjechaa turuu ibsuudhaan kaayyoon isaanii otoo hin milkaa'in hafee jira kan jedhe. Ibsichi kun humnoonni naannoo Amaaraa kunneen ejjennoo farra waliigaltee Piriitooriyaa fi uummata Tigraay kan qaban ta'uu ifatti beeksisee turus beeksisee jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsasaa walitti bu'insi naannoo Amaaraa atattamaan akka dhaabbatu gaafateeniin naannichatti hangaan mootummaa ajjeefamu beeksisee jira. Komishinichi ibsa baasee naannoo Amaaraatti hangaa'onni mootummaa sadarkaalee adda addaatti argaman irratti xiyyeeffannaan taasifamee ture kan jedhe yoo ta'u, iddoowwan naannichaa garagaraatti caasaaleen mootummaa diigamuun alatti hangaa'ota irratti ammoo ajjeechaan raawwatameera jedhe. Magaalota naannoo Amaaraa saditti haleellaan qilleensaa fi meeshaalee jabaa raawwateen lammiileen nagaa lubbuu dhabuu komishinii mirga namummaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi magaalotaa fi naannawaa magaalotiitti ammoo walitti bu'insi raawwatamu mirkaneesseera kan jedhe yoo ta'u, kanaanis ammoo meeshaalee waraanaa ciccimoon itti dhimma bahamuudhaa fi namoota nagaa fi qabeenyarra miidhaan qaqqabuu ibsee jira. Keessattuu mormitoota daandiilee cufuu yaalanii fi namoonni kaan ammoo ajjeefamu manneen hidhaa naannichatti argamanii fi buufataalee poolisii irratti ammoo saamichi raawwatamuun meeshaalee waraanaa fi kanneen dhukaafaman biraa ammoo hatamuu, hidhamtoonni murtee eeggataa turanii fi kanneen itti murtaa'e ammoo hidhaarratti argaman akka miliqaman taasifamus komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi sarbamni dabalataa akka hin raawwanne mootummaadhaa fi hidhattoonni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa walitti bu'insa dhaabuudhaan gara mariitti akka deebi'an gaafatee jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa gabaasonni amanamoo haleellaan qilleensaa fi haleellaan meeshaa jabaa Dabra Biraan, Finaatoo Salaamii fi Bureetti ammoo lammiilee nagaa hedduu galaafatuudhaa fi bakkee jireenya mancaasu odeeffatus ibsee jira. Yeroo walitti bu'insaa qondaalota naannoo Amaaraa sadarkaa garagaraarra jiran irratti ammoo xiyyeeffatamuu ibsee akkaatuma kanaanis kan ajjeefaman akka jiran ibsee garuu ammoo lakkoofsaan adda baaseetis hin dubbanne. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti tarkaanfii fudhateen waraana Abiyyi Ahmad dhibbootamaan lakkaa'aman barbadeessuun himamee jira. Sadaasa 5 guyyaa har'aan tanaa bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii laalessaa fudhateen humna faashistii Abiyyi Ahmad dachee Oromiyaa keessaa buqqisuu itti fufuudhaan godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala muka harcaasee jiraachuun himamee jira. WBOn lola kana meeshaalee waraanaa garagaraa qawwee AKM, rasaasa AKM kumoota hedduu, bombii harkaa, hidhannoo fi gama kaaniin jiraroo bireenii dugda diinaarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii
yaalii taasisee akka jiru waboon beeksisee jira. Lola guddaa waboon aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daaduu irratti kaleessa gaggeesse mootummaan Biltsiginnaa rifachuunsaa kan himame xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamuudhaan magaalaa Daaduu irratti marsaa 2 bombii kan darbaate. Qabeenya namootarraa miidhaa qaqqabsiisee lubbuu namoota nagaatis hedduu galaafatee jira. Magaalattiin guutumattuu marfatoo boojjalaas akka seentee jirtuutu himamaa jira.